Ati aman balli irragi wasakni jechun harreen cimatiin tokko muxxee keessaa seentu jechuun hamma kottu asitti afaan bani ganda namaa hantu kenna. Kiyya ina rabsiniiti bakka bashannanii bas. Amma kiyyuun baay'ee miira keessa galee jara keenya dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha waan inni godhes hin beeku hamma caffaraa jara amaaraa banatee jira akaakii zarraaf yaazuun liqaquunyi jedhaa jira garuu baddiin ijoollee keenya bira waan jirtu natti fakkaatti miknaatu yoo dhiiftanoo maaliif nama akkas gootu maaliif nama tuqxu ijoollee kanaan tuqina abboyaa akhi kunoo hamma mucaan maraatee akaakii zarraaf qabaan gadhiisaa jedhee inni si ra'iisu miraqxaachu alaahun wallaa laazim gandaan rabsaattan jedhan an hoddutti kanan dhageenya dhabada tiktokii hooqaan oolle bataam rakkoo ingide maal goona jimmaan keessa makamu malee akkamiin dirqama makamuu jimmaan arrabsuudha jimmaan inyuu ta'uudha qabsoo keessan bakka kiyyaas raggate sigalee jimmaan raggatee si bulchaara raggatee jechuun haadha raa'u Dammo si akka kanaati kana caaluu ajjeesisiisteedha. Kana caaluu ajjeese eenyu? Kana caaluu ajjeese shanee miti, isinii miti. Kana caaluu ajjeese. Kana caaluu nyaate isinii miti. Gadhee. Simmintoo faabrikaa maal ta'e mootummaadhaaf sirbee mootummaa Oromoo ganee maal qabsoo kee qabsoo xiraawaa faandiyyaa kee qabsoo xiraawaa kan kee tigilii kan kee si duukaa taaggaluu dhiisee Oromummaaf waan dhaabatuuf isinii miti kan nyaate qabsoo miidiyaa tabaltoobbatan hin jiru qabsoo miidiyaa. Achi bosona galtee dhumtaa wayidettee biyyatti dhamtaa wayin immoo hin jiru qabsoo wanta dhabu biyya keessa qabsoon badee jira biyya keessa Hacaaluu ofumaa nyaattee kaatee ishee akka kanaati ishee akka ijoollee jimmaa kanaati kulluu jimmaa kanaati isheen Hacaaluu nyaatte uummanni jimmaa jaalala ka akka uummata jimmaa Hacaaluu jaallatu amboon inni keessatti dhalate Hacaaluu akka uummata jimmaa waan jaallatan natti fakkaatu sitti maa jechuudha inni illee akkatti jaallatu hin beekta jechuudha ummata sanaaf sirbee dura sigalee jimmaan ati har'a xiqqeessitu gaafa uummanni kee buqqee beelee waan nyaatu dhabee Oromoo na qaqqabaa jedhee kurrifatu kan qaqqabuuf jimmaadha sigalee Oromoo na qaqqabaa jettee gaafa boossu yeeyyee jettee miidiyaa kanarra dhuftee gaafa boossu ka gargaarsa godhu kanneen akka raayyaa abbaa maccaadha sigalee jimmatti dhalate jaallatte jibbite gaafa jimmi kuulloo ta'u ka gargaarsa ruuza daqiiqii birrii fidee maxxalaa sharaa fidee waxxaree bakka teessu dhabdinaan si teessisaa si boqachiisaa ture kullicha amaarticha ati amaara itti arrabsitu jimma keessatti dhalate raayyaa abbaa maccaa sanuu abbaa maccaa sigalee yoo akkas ta'e jechuudha sigalee biyyatti angoo isin maraattanuuf Finfinnee deemtanii shaayeen dhuudhanu shaayee dhuudhanii galtan Finfinnee deemtanii haga fedhe Abiyyi bulcha angoon warra gandummaa hin qabne warra biyyaaf yaadan kan warra yaadanii malee kan kushaashota osoo humna wayii argattee jimmaan balleessuuf deemtu Oromoo gandaan fixuu deemtu sigalee ijoollee argine bar qabsoo keessan hiriyoota kiyya meeqan dhabiyaan qabsoo keessan keessatti kulloo jettanii ijoollee isinii waliin Oromummaaf jecha qabsoo dhufte rashantanii ajjeeftanii isinii galee barbaachisaa taanaan qoshaashinnatii keessan fideen isin agarsiisan ilma Oromoo si waliin qabsoodhaaf bosona seenee hidhate yeroo ati gajiraan akkatti kukkuttu jechuudha siifin fidaan si galee qabsoo keessan si andura kan kee abbaa feete gaafa dho'ee ajajoota sin jammara eenyu si beekaa miti deemi ajajoota kee gaafadhu sigalee bara 2016 irraa kaasnee keessa turre kanarra miidiyaa kanarratti ol baatee yeeyyee jettu warra ati faannoo ati sodaattu kana TikTok irratti dura kiyyaa namni jaraa wal qabeen jiru saba amaaraa ati adda kiyyaan amaara naan jettu kana ka akka kiyya jira arrabsu hin jiru ka akka kiyya jira gaddeebisee arrabsu hin jiru miidiyaa kanarra sitti maa jechuun ka akka kiyya yeroo san ati dhugaa sitti ma bilbilumaan qabdu achi ma baadiyyaa keessatti dhalatte keessaa iyyuu hin baane ati na dhagaye soolan baraan miidiyaa kanarratti qabsa'aa ture
bara miidiyaa kanarratti waan hedduu hojjetaa ture. Si galee yoo gargaarsa qabsoo keessanii ta'es yoo miidiyaa kanarratti immoo amma fakkeenyaaf nama arrabsuutti amantu miti. Anaaf garuu badiidha. Sooma saada intini miti. Baalagummaadha beektaa nama arrabsuun qoshaashinnatiidha si galee. Oromoon nama arrabsu, Oromoon nama xiqqeessu. Oromoon keenya maal jaallattu beektaa? Silxee wayii dhuftee yoo isin ashqaabbattee jette qabsoo Oromootti galtee ashqaabbatte Oromummaa fuutanii ilma Oromoo kabaja ilma Oromootiif hin malle fuutanii isaaf kennitu. Isa Oromoo Oromummaa irraa mulqitu. Isa Oromoo hin taane yoo Oromoo gootu. Jettiidhaan ol fuutanii Oromoo gootu. Isinii galee bishqoota jechuun. Maanni Oromummaa sila? Oromummaan qabaadhe dhiise Oromoo ta'e dhiise. Oromummaan jiraachisaadha biyya hambaa kana keessatti. Oromummaan jiraachisaadha. Hojjetu nan bulaa yoon hojjenne kalaas miskiina jechuudha si galee. Zim jedhiiti dhiimoo keetiin dhalaa janadhu kiraay manaa sirraa kaffalanii taayitii duqeetii yuuneenii moo maal jedhama? Bakki isin jiraattan sun Keeniyaan duqeetii yuuneenii seenu baxabbati nyaadhu dhugiitii jiraadhu. Dhugummaa ati dhiiradha ati Oromoodha. Kun ijoolleen biyya keetii mootummaa mormanu kana waliin qabsootti galanii lolarra jiru. Ati maal abbaa keetii of Keeniyaa deemtee duqeetii yuuneenii dhugdaati. Maal abbaa keetii of duqeetii mootummaan addunyaa si nyaachisu teessee nyaattaati. Ati Oromoodha. Ishi nuti waan Oromoo hin taaneef jiru mataa keenyaa jiraataa jirru. Si galee nuti waan Oromoo taaneef hin qabsaanu. Maal nu dhibe? Ati Oromoodha. Ati ilma Oromooti nuti kuulloodha. Nuti Amaara faannoodha nuti. Ati maaf deemtee hin qabsooftu? Maaf duqeetii yuuneenii nyaata dhugda achi Keeniyaa achi booda duqeetii jagaleen koo. Osoo dhuguma qabsaa taate osoo dhuguma Akraamin galchime Siifama wajjini. Maa gastiina jalaa buute bara. Jalaa bu'aa jechuun. Si galee osoo dhuguma Oromoo taate osoo dhuguma Oromummaaf quuqamta taate obbolaan kee achi bosona deemanii achitti dhumataa ati garuu deemtee duqeetii yuuneenii si kennu nyaataa hin jiraattu ture. Bishka. Hottuutii wal arrabsinaa laa anaafatti qofti ganda soo gidduun galchin si galee amma fakkeenyaaf ati yeroo dhufte kuulloo jimmaa uummanni jimmaa kuulloodha. Uummanni jimmaa bishaala si caala bara. Uummanni jimmaa yoo ati rakkattu gaafa ati sharaa waan meedaarra ciiftu sharaa fidee si ati achitti si obaatu. Miyuutii godhaama. Gaafa wanti xiqqoo wayii ka'e kuulloo jimmaa. Uummanni jimmaa maal isinitti balleesse mee uummanni jimmaa? Isaan fattanii raayyuma abbaa machaa fidee gaafa isin meedaa keessatti xaragamtanii kuftan fidee si nyaachisuu sanallee isaan fattanii raayyumaan illee nassabdanu badhaata jechuudha. Ani bara dhugaa rabbii. Namu mataraa wayii yeroo qaamaan illee wal lolu jechuudha. Yoonni jimmaa kuulloo jimmaa maal jedhee na arrabsu. Yoon hundinuu badii malee qaba miti amma fakkeenyaaf Wallaggaa waan jedhamu jira akkuma jimmaan kuulloo jedhamu Arsiidhaan waan jedhamu jira Harargeedhaan waan jedhamu jira. Jecha sana aaree jechuuf yeroon jedhee hiriyoota koo fuuldura na dura dhufu. Kana waliin nyaadhu kana waliin dhugu kana Oromummaa faarsaa kaffalamu. Si galee? Ani amma osoo Wallaggaa arrabsee hiriyoota koo ijoollee Wallaggaatiin maalan jedhaan. Uummata Wallaggaa uummata qabsoo keessatti aarsaa gurguddaa kaffalee Oromummaa jedhamu kana har'aan ga'e ija maaliitiin mooraalii maaliitiin arrabsaan? Mooraalii maaliitiin uummata sana arrabsaan? Ati shirga jimmiidhaan kuulloo ta'e raayyuma abbaa maccaallee kan amma borillee osoo buqqaatee meedaa keessatti faannuu maatii jettu si buqqisa bara. Gaafa meedaa keessatti si gate kan achiisi kaasee sharaa wayii irratti waxxaree si nyaachisu jimmuma bara. Brother, ijoolleen keessan gaafa Finfinnee keessatti miidiyaa adda addaa banatanii Range Roverii V8 G+2 G+3 keessa boolee keessa jiraatan garagalanii ilaalanii saba isaanii. Si galee jimmichatu keessa deemee uummata koo saba koo jedhee kadhatee
ما أفعل سنكا يوسي ميلينا أسوجرو سنكارو ما قال جالس سابدري أكاونتي سني تقولت سن بيكنا لكي كيس استعمال سي قال لكي كيس استعمال رارو انت توكينا كنت سيبنا نقول شيء كان يقول شيء كذي بعدين رامي ميوتار أسيني قال متى جم الرابوا والله جم تبوتو تانان إسني الرجال إلا أسمر تاين جتشود بس كذا بالغين نبارك يوجين كبدو متى أنا كسمت تاين وجي خوجة تا إسني ردي مان سيقالي أنجن لكين تقوان سمر رندي مان لكس سيقالي مش كي هارا Kenya tu kudan dah unjuru, namni mereka Kenya ibu dan dah unjuru. Abang fede, ungkanim sabab sebelumnya saat ini kambak kaberayu farsu dan denya. Abba fede farsi ni, abba fede ujil tawacu dan denya wallahi. Yone akal, yone parti degafi menamen unyar alam. ሌላ ማለት ሌላ ነገር አትዩ ከዚህም በፊት እሱ ይሳደበን ነበር እንደዚህ ነበር ድምጽ ይሰማል እኔ ገለ እንደዚህ ያደርጋል ወይም ደግሞ ሞራላችሁን እየነካው ለሌላ ነገር አይደለም ለሙድም አይደለም ብቻ በቃ ዘፈኑ ተመቸኝ በፎቶ ፖስትኩበት ከዛ ነየየ ሰፈር ወረዱብኝ ሲጀመር ጅማ ኩሎ ነው ሲጀመር ጅማ አማራ ነው ለዛ መልስ ነው ማለት እንዳይደብራችሁ እኔ ከፖለቲካ ዓለም ከወጣው ቆይቻለሁ ድሮ አሁን የሥራ ለመጠ በዚህ ሰዓትኛ ቤተሰብ ለመርዳት ህይወታችንን ለመቀየር የሆነ ነገር ለመያዝ ነው ትጋታችን እንጂ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እንደ ስራቶች አማራ ኦሮሞ ትግሬ በለኩሱም በለዝፍት አልፈለግም ትቻለሁ እኔ ቆይቻለሁ 2 አመት ድፍን ሆኖኛል ከእንደዚህ አይነት ፖለቲካ ከወጣው በቃ እኔ ጅማ ልጅ ነኝ የአባ ጅፋር የንጉሱ ሀገር ልጅ ነኝ ሁሉም ይልሁን ምንም ልሁን በጣም ኮራ ዘና ብዬ ከነሱ እበልጣለሁ ይሄ ምድረት እጃ መሳይም ብቻን እላ ይስኒ መራቻ መንቶክና ጅማ ራቧ አናከፈተ እንደጎዳ ገነ ዴቢሳ ወለ ዴቢሳ ና አረብሳ አበከኛ ጉዴ እንገድና አረብሳ ቱረን ጆለም ቪዲዮ ቀበኒ ጋበና አረብሳ ናይ ዶንት ኬር ንዋት ኩነት ምን አይሰማኝም ጋፈና አረብሰን ገሩ ዴምቴ ጅማ ጡጣታናን እናትን ጅማ ባለውለታ ከሰኒ ሁንደክ እኙፉ ጅማ ባለውለታ ከሰኒ ስኒ ገሌ ጅማ ሶንጀሬ ሰባብ ሰብለሚ ብራት ኩፍተኒ ህርቆታተኒ ጀቹን ሴና ላ ከደቶ ተበረበራ ሴናንስ እንደገነ ከናፊ ኢሳ ቶ ኢስተዲስኒ ወይ ጅማን አትንኩብኝ ጅማን ካልነካችሁ እንደፈለጋችሁ እኔ ደግሞ መብቴ ነው አማራም ሆን ሁሉም ብሉሁን ስልጤም ልሁን ምንም ልሁን በቃ እናንተ የምትጠሩት ነው ሁሉም እናንተ የምትወዱት መብቴ ነው ምርቀቆት እንዴ እኔ መሪ አይደለም አክቲቪስት አይደለም ፖለቲከኛ አይደለም أني بر ما نما كنسياني نركا بدام كويلا ما لك كنسيان مي أني نما سياساتي متي كنا كسقول أبي أحمدي متي جوار محمدي متي داود إبساتي متي إنه ما لا بوجد لك وقا ميكا غوتو وقا ميكا غوتو بوجد لك أورومو أفسر بي آدا أورومو بيكسسي أورومو فكاتي ميلين رقابته خلي ولي أورومو جدي إيسي wanti si qeeqanuuf maaliif uummata TikTok wanti si qeeqanuufi uummata TikTok kana situ bulchaa jira aangoon si harka jira waan ta'eef si qeeqaa jiru asini galee ከጠናቡ ጀና እኔ ምንድነኝ ቆይ እኔ ምንድነኝ አን ፈኪኛፍ እሺ አን አማራተውን አን ኩሎተውን ወንቲ ኦሮሞ ሚዱ ማሉድ ወንቲኒ ኦሮሞ ሚዱ ማሊ ለሜከን ዴቢን በርባዳን ወንቲኒ ኦሮሞ ሚዱ ወንቲኒ ቀብሶ ከሰን ስላ ቀብሶ ዝም ብሎ አዶሊ ወጋ ቶርባተማ ወጋ ሰደተማ ፈነኒ ብሪኛቹ ተይረ ለከስከሶት ሲገሌ
qabsoo keessan agarree dhufne ijaan baay'ee naayitan eenyu akka qabsaa dhugaate eenyu akka biyyaaf yaadu eenyu akka nageenya hawaasa kanaa barbaadu sirriitti arginee dhufne riib isiniin jennee keessaa gallee jechuudha. Waa'ee qabsoo keessanii keessaa achumatti hirkisnee jiruu mataa ofii jiraachuu jalqabne arginee irra simbiloo waggaan beek akka karaa daandii sobaa irratti urgufamaa turre hubannee dhiisnee simbiraa nagaatti simbiraa gallee jechuudha. Maal simbiraacha aniin isiin fajaajaan kun wanti ammanaa kun namni tokko Oromoo dhiisee yoo Amaara ta'e maal isinirraa qannasame piliis natti maame. Inti amma yeroo darbe yeroo na arrabsanu maalumaaf na arrabsitu mee jedheen gaafadhe. Akka durii Amaaraa arrabsuu dhiifte kanaaf si arrabsinaa. Inti naaf kaffaltanii qoy na qaxarattanii. በጣም na qaxarattanii naaf kaffaltanii maaf na arrabsitu jennaan akka durii Amaaraa arrabsuu dhiiftee akka kanaan duraa laayivii dhuftee ijoo uummata Amaaraa arrabsitu indi afaan Amaariffaa isaan dubbadhu bakka isinis amma fakkeenyaaf kan Dadaalechaa hin dubbatu jara jabeessa amma fakkeenyaaf jarri nama inni arrabsa miti waan itti amaneen anis waan inni itti amanu karaa itti amanuu hin deema sii galee. Warra Jimmaan arrabsu jechuudha mute blocking godina alaa mute qofa teessanaa ilaaltu gubataa maceem gabbina akkanaa bakka biraa sadeetti argatti amma gannii bira deemte fuula isa kimmirii hammanaa jechuudha boogiyoon keessatti intini blokte fakkaatu jechuudha haram manaa fidee lafataa jechuudha kan boogiyoon keessatti fuula jibbaa Bada kita unian ini jinjra, jadi pasal kama anteni Kenya jira, tu kata. Maka orang ini semua orang mau ini, baru mani orang semua orang jalan. Maka asal shakalte jira ta tu, tiap majlis yang kabar. Yo tu live galte le nama Arab sih, gandan nama kek. Fetu dem tiar si Arab sih, fetu dem tiar Arab sih. Si kale, amma iro darbe akkana sababa nasritin, arsira dia maturan. Isin nashkaafat yaa kisiin beenna isin viidiyoo xiqqoo irratti deemte waraaba deemti isin beekamtuudha. Nashkaafat isin. Maal isin godhe kiyya? Badiidhuma koo bal'aale mee namni naamusaan dubbatu kiyya kana balleessite namni naan jedhoo jiraate caarraa kennaaf dhugaa rabbi. Iman kana Abeet. kiyyuun arragaa jiru nyaabbaate ይፈልገዋል ልጁን እያበሳጩብኝ ነው። Arani alabasachu bani mkana jumma misaadabuta naaddoon jiru እንጂ እኔ አልይም ነገር እኔ Kiyya ijoollee fooloo 100 qabutu ijoollee Jimmaan arrabsaa oolti waan akkasii footoo keessa gadi zagaazaquu hin danda'ani waan barbaadan hojjechuu hin danda'ani waan akkasii ilaalte miira keessa hin galin tuffadhu biraa dabarfadhu. Malsi tokko jaraaf hin deebisin bakka mana kee baniiti jara siin arrabsin. ፈታ በላባት እኔ እና እሱ ሲጀመር ከፖለቲካ ከወጣን ጫማ ከሰቀልን ምናምን ኪዩና እኔ ከሁለት ዓመት በላይ ሴም ታይም ትተናል። እኔ ተውኩኝ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ወላሂ ስማ አሊ፣ በተለይ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ሄደህ ብትመጣ ማለት ነው አይደለም ስለ ፖለቲካ በቃ የሆነ ያሳዝናል ህዝቡ። እዚህ ህዝብ ላይ ነው ለካ እኔ እንደዚህ ላይቭ ገብቼ የማወራው። ይህንን ህዝብ ነው የሚሳደበው። ኦሮሞውንም ብታይ አማራውንም ብታይ ሰው ግልጽ ነው። ከዚህ ቦታ መውጣት ግዴታ ሁላችንም ይደናል። ወይ ስለዚህ በእኛ ሙድ ደግሞ ይፈታ ምናምን እኔ ኢማን አሊ ጫማውን የት ነው ያሰቀልከው? ስሚ እኔ አሁን የአባ ጂፋርን የባህል ልብስ እፈልጋለሁ አስመጭልኝ ባንቺ ስም ማለት ነው። እሺ ምንም ችግር የለውም ፎሎ መልሰኝ። ኦኬ እኔ ነኝ ማሰራልክ የምር Sagaleen koo jira keenya jalatti fooriin hojjette tiktookii kana fooloo godhaatti an kana dhibu kan Oromootti kana ummatuma Oromoo kana wajjin faaraa ta'anii jiraachuudha wallaahi Amaara ta'uu sababni isaas nama isaan Oromoodha jedhe fakkeenyaaf biyyiidhaan Oromoo miti jiraan jirtanu
Isaan Oromoo isa Oromoo fakkeessuu qabamu Oromoo miti jiraatani. Sini kana miti qabsoon tiktokii fidee gaafa fidee tiktokii bakka hundatti walla magitteesse jechuudha waan feetan dubbachuu dandeessan Oromummaa isin namaan kennitanuu isin namarraan fudhattan maal Oromoon kun malee kaadhaa isaayyuu immoo Oromoon kana yoo dhiibne maal Oromummaa ishii akka ijoollee maannoo achi Keeniyaatti daqiiqii yuuneeniitiin jiraattuun barbaaduwan Oromummaa kan ganni afaan baallii sanaan barbaaduwan Mana garaatiin laa gandummaan keessaa qabamu jara keenya kan Facebook irratti sila Facebook maal fayyadamtii miti ijoolleen boottoo asirraa Facebook irratti aan Itoophiyaadha jedhee kan asirraa faarsaaru maal kutaa keessan keessa meeqa jira innumti isin as jala kaa'attan sun. Silaa'uu Facebook an fayyadamtanu akkaataa waa'ee Facebook an beektanu isin TikTokii malee. Minuudhaan wallaahi waan si ajaa'ibu amma fakkeenyaa ijoolleen jarriintinii na arrabsanu kun jechuudha wallaahi inni ergixeenyaa nani soolaanumti kun Oromummaa ammattii kanan qabu nuti koo qabsoo keessa turre irra barra biyyaans waggaa 10 ol miidiyaa kana fayyadameeraan sigalee amma siin kaleessa dhufte soolaan mucaan jedhamtu amma waggaa tokko geesseetti erga dhufte waggaa tokko keenya erga dhufte sigalee achi waa'ee dhiirummaa dubbachuu barbaaddi waa'ee Oromummaa dubbachuu barbaaddi waa'ee Oromummaa warri bosona jiran warri aarsaa kaffalaa jiran haa dubbatan sigalee ati mooraalii maaliitii waa'ee Oromummaa dubbattaa ta'u Oromummaa kana yugattee baqattee mootummaa addunyaa gargaarsa gaafattee daqiiqii yuuneeniitiin jiraatta yoo dhiira taate ni dhamtu amma fakkeenyaaf Oromoonni dhugaa biyya keessatti ni dhamaa jira inajjeefamaa jira Oromummaa isaatiif inni immoo itti makaraatti amanee jiru inni immoo itti amanee mootummaan kun biyya kana fayyada Oromoo fayyada mootummaa waliin sigalee mootummaa waliin eenyu ta'aa jira